Qinaasii ol jedhamu Harargee ba'aa aanaa Malkaa Bal'ootti waggaa arfan kan argame holqoota Oromiyaa keessaa isa miidhagina addaa ta'e qabu ta'u qorataan waa'ee holqaa Naasir Ahmad BBC'tti hime. Keessoon holqa kanaa wanta bocni garaa garaa itti baafamee faayamee toora galfamee fannifame fakkaata. Holqa keessoon isaa uumama hawwataa ta'e qabu kana namoonni miidiyaa hawaasaa irratti qooduudhaan beeksisuudhaaf yaalaa jiru. Holqa Naasii ol wantoonni adda godhan maali? Qorataa waa'ee holqaa Naasir Ahmad waa'illi koo Habtaamuu Xababuu gaafateera. Holqi Naasii ol godina Harargee ba'aa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 555 gubbaarratti argamaa jechuudha. Holqi Naasii ol kun eega argame waggaa afur lakkoofsee jira. Waggaa afran kanatti hojiiwwan gurguddaa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas hojjechaati jira. Fakkeenyaaf holqoota akka Soofumarii yoo kaafne waggaa 130 oli kun amma kan misoomaa jiru. Keessattuu holqi Naasii ol holqoota Oromiyaan 333 qabdu keessaa holqa miidhagaa holqoota addunyaa wajjin dorgomaa fi saayintifik konzarveeshinii mataasaa qabu jechuudha. Kanaaf holqi Naasii ol holqoota Oromiyaa keessaa isa bareedaa, isa saayintifik ta'ee fi isa hawwataa guddaadha jechuudha. Holqi kun balbalawwan 59 akka qabu dhagaheen jira. Gara keessaatti fageenya hagamii deemsisuu danda'a? Bal'inni isaa hoo waan jedhu naaf ibsaame. Akka holqoota Soofumarii kiiloomeetira 555 kun ammoo holqi Naasii ol hanga ammaatitti qorannoo keessumattuu Yuunivarsiitii Ji'oosaayinsii Taayiwaan wajjinis gaggeessine fi warroota Ingiliz fi Faransaay waliin meetira 530 jechuudha fageenyi isaa jechuudha. Keessumattuu qareeffa dhimma balbaleetti balbala seensa wanta gaalaarii kutaawwan garaagaraa akkasitti qabu jechuudha 59 kan jette jechuudha kutaawwan xixiqqaarraa hanga gurguddaati. Holqi Naasii ol kun holqoota biraatirraa adda jechuudha holqi Naasii ol jechuudha. Fakkeenyaaf holqoota Naasii ol kana gaafaan biyya Faransaayitti baradhu gaaf tokko holqa kana nan argadhaa jee yaadaan ture achi taa'ee jechuudha Faransaay jechuudha. Akkanatti deebi'een holqa kana argadhee waggoota afran kana holqa kana irratti hojjechaa jira jechuudha. Holqoonni akkana addunyaa irratti Toophiyaan jedhanii dorgomaa hangaan baay'ee iskootii kan galmaanii jechuudha. Kanaaf holqi Naasii olis holqoota biraarraa kan adda isa taasisu tokko saayintifik konzarveeshinii qaba. Yeroo saayintifik konzarveeshinii qaba jennu kana Yuunivarsiitii Ji'oosaayinsii Taayiwaaniin qorannoo gaggeeffame bu'aan isaa kan yeroo dura haala jijjiirama qilleensa Afrikaatii fi rooba Itoophiyaa kaleessaa fi har'aa akkasumatti lafti sun uumamtee hanga har'aatti kan ittiin baruu dandeenyu holqa Naasii ol keessatti istaalagmaayitii argamu jedhamee holqoonni baay'een istaalagmaayitii kan qaban istaalagmaayitii jechuun mucha gubbaarraa gadi rarra'u gubbaarraa gara dachiitti gaddeebi'ee gara dachii gaddeebi'u kun istaalagmaayitii jedhama. Waan akka cabbiiti yeroo nan ilaalu maalinni qabiyyeensaa? Suni cabbii sun ajaa'iba suni soodaa istiroo jedhama. Soodaa istiroo jechuun fakkeenyaaf amma cuunfaa juusii gaafa tuubboon takka kan jirtu takka itti adii sun akkasuma fakkaata. Addunyaarraa holqoonni akkasii kun baay'inaan hin jiru. Amma holqoota biyya Faransaaytii yoo ilaalte baay'inaan keessa baradhee holqa tokko qofaa jiru. Biyyattiin kuma shan ol qabdi jechuudha. Holqoonni kanaa bakka hundatti hin argaman. Holqoonni kun holqoota hambaa yuuniskootti galmaa'uu danda'an. Fakkeenyaaf amma ji'oo fiiziksii, ji'oo keemistirii wantoota garaagaraa kan ittiin qoratamu jechuudha. Naannoon Itoophiyaa hundinuu holqoota hin qaban garuu kan adda isa taasisu holqoonni laamistoonitti argaman dinagdee biyyattii kana guddisuudhaafis bu'aa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf fakkii amma holqi Naasii olitti argamu kunitti keessattuu gara Harargee ba'aa aanaa qobboorraan aanaa dagarii akkanatti gara Malkaa Bal'oo gaarreenii fi haalli taa'umsa lafaa miidhagaan aanaa Malkaa Bal'oo keessatti taa'u kun kaalshiyeem kaarboneetiidha dhagaan isaa aanaa Malkaa Bal'oo jedhamtu kun iddoo hin tuqamin iddoo fuula duraatti biyyattii sana wanti keessatti argamu biyyattii kana jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf holqoonni baay'eetu jira aanaa Malkaa Bal'oo keessa jechuu kana malees holqi Naasii ol waa sadii qaba mataa isaatii jechuudha. Tokko saayintifik konzarveeshinii lamata isiifuu hawwataadha. Kan biraa immoo gubbaan isaa bosonaan uwwifamee jira. Bineensota akka gadamsaa, borofaa, qeerransaa kana hundaatu keessa jira. Allaattiiwwan, simbirroowwan hawwataa ta'an jechuudha. Kanaaf iddoo biraatitti holquma qofa daawwachuu danda'a. Kun ammoo gaarri isaa guutummattuu bineensota bosonaa fi allaattiiwwan, simbirroowwan akkasumatti dhagaa laamistooniidhaan kan qalbii nama hawwatu kan iddoo tokkotti qabate jechuudha. Kanaaf holqa biraatii adda. Ilaalus Hamaas wantoota ijoo barbaadu akka hin guunneef dubbate. Masraan Yuunaayitid Isteet akka beeksisetti Israa'el waliigaltee guyyoota 60f dhukaasni Gaazaatti akka dhaabatu gaafata jedhameen waliigalteetti. Gama kaniin qondaalli olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii uummanni Gaazaa keessaa Israa'eliin dirqamaan beeleffamaa jiru jechuudhaan komataniiru. Darajjee Gonfaa gabaasa qaba. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kana dura ji'a lamaaf ture erga bitoota isa keessa gufatee Gaazaan ogguraa akkasumas aleellaa Israa'el jala jirti. Ergasii namoonni 4,000 ta'an du'u ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu ibseera. Israa'el ammoo Hamaas balleessuun kanneen jalaa ogguraman deebisuudhaaf illee haleellaa akka raawwattu ibsiti. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti hoogganaan waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa Tom Fletcher Gaazaan lafa addunyaa beellee itti hammaatee jechuudhaan ibsanii jiru. Uummanni Gaazaa keessaa dirqamaan akka beela'u taasifamaa jiru jechuudhaan dubbataniiru. Kunis yakka waraanatti ilaalamaa jechuudhaan himan. Israa'el
torban darbee eegalee haala murtaa'aa ta'een Gaazaa keessa gargaarsi akka seenu eeyyamteetti. Sababa kanaan baatii 3 booda sooratii qoricha akkasumas boba'aan fa'ii seeneera. Gaazaa keessatti nagaan akka bu'u qaamoleen garaagaraa tumsa isaanii cimsaniiru. Ameerikaan karoora guyyoota 60 jechuunis ji'a 2 sagalee qawwee Gaazaa keessaa akka dhaabbatu gaafatu dhiyeessiteetti. Akka gabaafametti taanan karoora Ameerikaa keessatti torban jalqabaa waliigalteen yeroo hojiirra oolu lammiileen Israa'el ugguraman 28 ni gadhiifamu. Kunneen kan lubbuun jiranis ta'ee du'an ni dabalata. Yeroo waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhaabbataa ta'e waliigalame ammoo kanneen ugguraman 30 ni gadhiifamu. Gama kaaniin Filisxeemonni 1236 akkasumas reeffi Filisxeemota 180 Gaazatti deebifama. Akkasumallee gargaarsi gara Gaazaa akka seenu karoorri kun ni gaafata. Waliigaltee kana Israa'el akka fudhattu gabaafameera. Hamaas garuu shakkii ibse. Qondaalli Hamaas Baaseem Naahim yaada ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff dhiyeessan deebii kennaniiru. Hooggansi Hamaas yeroo ammaa yaada haaraa kana gadi fageenyaa fi itti gaafatamummaadhaan ilaalaa jira jedhan. Yoosef Asaffaa jedhama. Waggoota dheeraadhaaf keessumaa sirboota aadaa uummata Oromoo lixa Oromiyaatti argamanii sagalee kiiloleedhaan sirbuudhaan beekama. Dhiyeenya kana immoo sirboota haaraa baasee maallaqan ittiin maxxansuun dhabee jechuudhaan fadheera. Mana barnootaa galee tanii annaansi godhanii annaansiin bara sanaa ishee akkatti dabalanii dubbatanii sabooddee addaraa sagalma tokko keessatti boccoo banaaf fudhamee deemnee adaabaa tokkotti guyyaasaa sanbata gaafadhe gaafa deemnu abbitoo kabbatee sananii qaba. Sagaleen keellee akkasuma bareedaadha akkuma kana bitoo. Maal ammaa akka halluu hin argirti yeroo sana gaanii aadaa wallaggaa gumii aadaa wallaggaa jedhama sabooddeedha guddattuu wallaggaa jedhu bara 1972 hundaa'e fakkeenya 1969 isa sana kaasnee gana bitaa jiru sanaan jirti Salamoon Dallaqee jira Abirraa Gamaan jira Biraanuu Kuyyee Tarfaasaanii Tukkuun jira baay'ee lamma Birraatuu Tarfaasaa jiru baay'ee isaan amma yaadadhu garuu amma kana yaadadha isaan kaasanii naqamteera kaasee ji'a sadiidhaafi dachee Oromiyaa qabdi karaa gammuu gosa kana keessa dabuufi sana keessa Oromoon akka jirtu bara sana bareedeetta dachee sana keessa yeroo sanaan beeku waltajjii yaaree gaafa kana sirbu itti dheeraan ijoolleen ture ijoolleen gaafa galeen finfinnee irratti ambaasaadar tiyaatiris beeraa tiyaatira jedhamu tokko jiru achitti hojjenne bakka namni dhufee naammataa hin bu'aa gaasa tokkotti hin bu'aa sabooddee sirba koo muudannoo kun jechuudha sirba dhiiseen jara wajjin ba'utti ta'e laayittii ta'e dhiisee lakkaa jechuudha ijoollumaan gati jiru isaan garuu wanta ergaana jedhu isaaniif galiitiin hin maasaa caasaa hedduuta wanta laatanii ijoollee gaafa galli akka ture gaani sabooddee dhufee miidhaganii nangalee bara darbii sana ijoolleen ture olmooti garuu 1977 immoo darbiin fuudhee humnaanii tokkine daree waraanaa tokke deebi'een dhufee artii cimtuu keessatti immoo aadaan kan naannoo keenya laayee kuftee turte isa kaasuu keessatti immoo warqee morma korraa qabu warqee iyya alaa qaban ture biyya morma korraa kutee gurgureen amma yana dibaa fudhatamoota Filipiidhaan garuu shan qofaadha. Sirboota hojjechuudhaaf adeemsarra jirtu akka qabdu garuu hojjechuudhaaf maallaqni si hanqatee akka jedhe naa kaafte mee waa'ee sanaa naa kaasi amma. Amma normaatti bakka maala maatiin na dukaa jiru yaa maatii dhala maatii malee hin ta'u nima adeemsuma uumamaa keessa wanta jirudha. Haalli jiruuti gaarii maallaqa akka gaariitti argattu. Kanaaf amma kilipii tokko jechuun normaalii kilipii tokko gara birrii kuma dhibba sadii nama gaafata. Akka gaariitti hojjetanii baasuudhaan si gala. Kana kanallee hanqate hojii waan fakkaatan hojii cidhaa ittamoo hojii safuu ittamoo hojii aadaa guddaa keessumaa naannoo wallaggaa irratti wanta jiran cidhaa fuudhaa heerumaa irratti wanta baay'ee hojjetee jira dhugaadha. Atuun hojjetee ta'an uummatni kun itti saalfatu na gammachiisa garuu humna dhabee gala. Micha sana dhabeen dhiisee taasisa dhadhee taa'e tole dhadheen taa'e maal godhame maal gochuu hin danda'a normaalii dha. Ngugi wa Thiong'o baay'ee nama guddaadha. Utubaa ogbarruu Afrikaati. Ogbarruun Afrikaa utubaa lama qabaa jedhama. Tokko Chinua Achebe lammaffaa Ngugi wa Thiong'o. Addunyaarra gaafa deemnu yuunivarsiitii hedduutti Awurooppaa ta'uu Ameerikaa ta'uu kitaabni Ngugi wa Thiong'o barreesse inni qoratamu yookiin hin baratamu. Kitaabni Achebes akkasuma baratamu. Isaan lamaan yoo laaltee jettee garaagarummaa qabu garuu utubaadha. Ngugi wa Thiong'o immoo afaan keetuu aadaa keeti. Afaan kee otoo hin jiru ta'e aadaan kee hin jiru. Waggaa lama dura argeen tureen wal arginee turre. Haga ammaa decolonizing the mind kan jedhu kana sammuu bilisa baasuu kan jedhu kana haga ammaa itti amantaa jennaan itti amanaa naan jedhe. Maaliifii jennaan jalqabarraa garboonfataan afaan keetti duula. Jalqaba kan inni irratti xeeffatee barbadeessuu barbaadu afaan keetti. Afaan kee dhabdee jennaan waan hunda dhabdeerta. Salphumatti diinagdee keessa lafa keessa qabeenya keessa waan barbaade fudhachuu danda'a. Kanaaf bilisummaan dhugaa kan dhufu afaan keerraayi aadaa keerraayi. Aadaa kee qabattee
baratteennan afaan kee qabattee afaan kee guddisteennan isarratti dabaltee barattee isarratti afaan biroo barattee jennaan dabalatteennan si humneessa anniisaa akka godhattu godha yoo isa si dhabsiisan garuu humna dhabdaa anniisaa dhabdaa hin kuftaa kana filoosofiin Ngugi wa Thiong'o kanatti jaalatama keessattuu ummata Afrikaa qofa otoo hin ta'in ummanni koloniyaalizimii jala ture ummanni garboome Eeshiyaas Laatiinis ummanni hunduu baay'ee isa dinqisiifatu baay'ee isa jaalatu kanaaf namni kun nama guddaa utubaa ogbarruu Afrikaati kan jedhu. Maaliin beekamu barreeffamoota isaanii mee waan ibsa? Barreeffamoonni isaanii baay'eedha fakkeenyaaf jalqaba kan ittiin jalqabanii Weep Not Child kan jedhu kitaaba baay'ee bareedduu tokko kitaaba sana taanee Decolonizing the Mindiin kitaaba isaaniiti. Isaa turanii hedduudha egaa kitaabonni isaanii dhaloonni kan irraa baru duraan dursee aadaa ofiitti deebi'uudha. Afaan biraa barachuun barbaachisaadha garuu isa biratti afaan ofiis eenyummaa ofii